Respiratory system jechuun sirna hargansuudhaa jechuudha. Hiikkaan isaa. Learning objective'n yoggaa unitii kana fidde wantoonni ijoon ati beekuu qabdu. Define what is respiratory system. Respiratory system maal akka ta'e hiikkaa isaa. List the organ of respiratory system. Orgaanota sirna hargansuu kana keessa tajaajilan tokko tokko lafa keessaa. Explain function of respiratory system. Faayidaa isaatis lafa keessaa. Jebooda summary ilaalteeti fixa jechuudha. Respiratory system jechuun sirna hargansuu kana hajaaniin it is participate in respiration. Hargansuu keessatti ka qooda fudhatu. Respiration jechuun breathing jechuudha. Harganuu jechuudha. Respiration waan jaanii waa lama. Intake and output of air. Qilleensa keessa fudhachuu fi alatti baasu. Intake jechuun keessa fudhachuu. Output jechuun ammoo alatti baasu. And exchange of gas. Waljijjiirraa gaaziidha. Waljijjiirraa qilleensaa between air and blood. Qilleensaa fi dhiiga jidduutti. Ammoo waljijjiirraan gaazii kun bakka lama geggeeffama. Alaayii siseena. Inni siseene kun kallattiin hoggaa seene somba dhaqaa. Sombarraahi kara dhiigaa deema. Waljijjiirraan gaaziidha achi keessa geggeeffamti. Function of respiratory systemiin faayidaa respiratory systemii abbaa lamaa jira. The two functional portion of respiratory system are. Amma respiratory systemii kana yoggaa adda qoodne anatomicaalis adda qoodnaa functionii irratti hundoofneetis adda qoodna. Bakka isaan jiran caasaa isaanii irratti hundoofneetis ni qoodna. Waan isaan dalagan irrattis. Amma kuni kan inni itti qoodee functional portion waan isaan dalagan irratti. Dalagaa irratti yoo adda qoodne respiratory systemii kana portionii lamatti adda qoodna. Kutaa lamatti. Conducting portion fi respiratory portion jaaniin. Conducting portioniin isa dabarsu. Hanga bakka waljijjiirraan gaazii geggeeffamtu dhaquutti karaa inni keessa deemu kanaan conducting jaan. Respiratory portioniin bakka keessatti respirationii sun geggeeffamu. Bakka qilleensi itti wal jijjiiru. Bakka itti oksijiniin seenee kaarboon daayoksaayidiin itti bahu. Sanii respiratory portion jaaniin. Conducting portionii kan jaaniin are cavity and tube. Banaadhaa fi tuubboodha. Cavity jechuun banaadha. Tube jechuun tuubboodha. That conduct air into the lung. Sombatti ka qilleensa geessu. Karaa kana karaa funyaan irraa ka'ee hanga somba dhaqutti deemu kanaani conducting portion jaaniin. These are isaan warreen conducting portion jaaniin kuni inni jalqabaa noosi funyaan. Funyaan bira yeroo gahuutte faarnaksii liqimsituu. San bira yeroo gahuutte laarnaksii. Laarnaksii jechuun bakka faarnaksii gad jirti tiraakiyaadhaa ol jirti. Laarnaksii jaaniin. San bira yeroo gahuutte tiraakiyaa. Tiraakiyaa jechuun kuni bakka inni asiin akka gad deemu kun keessa deemu kana kaartileejii kana. Bronkaayii jechuun bakka tiraakiyaan kun itti dabahu. Tiraakiyaan kun yeroo gad deeme baarkota. Bronkaayii. Yeroo gad deeme bronkaayii kunis damee baafata. Terminal bronkiyool jaaniin. Maqaa bronkaayii kana gad dhiiseeti bronkiyoolii jijjiirama. Xixiqqaati jechuu yeroo kana. Isa funyaan irraa ka'ee hanga terminal bronkiyoolii dhaqutti jiru kuni conducting portion. As keessa qilleensi wal jijjiiramu hin jiru. Faayidaan isaanuma dabarsuu. Gaduma geessuu hagadii ol dabarsu. Portionii lammaffaa respiratory portion. Portionii bakka qilleensitti wal jijjiiramu. Our portion where the exchange of gases take place. Bakka wal jijjiirraan gaaziidhaa keessa geggeeffamtu jechuudha. Such as respiratory bronchiole. Isa xixiqqishoo san bronchiolii kara damee fiinxarra jirtu san respiratory bronchioliin achi. Alveolar ducti. Kuni kiisha alveolarii jedhamu jira. And alveoli.
Keeshaa xixiqqaa jira. Kan akka firii mukaa bakka qilleensi keessa walitti qabamu. Santu alveolaayi jedhama. Saayitiin exchange of gaasii ta dhugaa bakki qilleensi itti wal jijjiiramu alveolaayi kana. Somba kana gara keessaatiin xumura jirti jechuudha. Alveolaayi sana. Kanaafuu poorshinii lamatti adda baafne. Tokko kondaaktiingii kun numa dabarsa. Respiraatoriin ammoo bakka itti gaasni wal jijjiiramu sana. Orgaan of respiratory systemiin orgaanii respiratory system jedhama. Inni jalqabaa noosi. Noosi jechuun funyaani. Funyaan kuni gara alaatiin external nerve yookaan nostril jedhaniini kuni gara alaati. Keessaan ammoo nasal cavity banaa jira. Banaan tun asiin akkanatti deemti. Kun amma afaani. Oral cavity dha kun. Asiin kan akkana taa'u kun arraba. Asii yeroo kana gad dhufte bakka afaanii fi funyaan duubaan walitti bahan suniin faarnaksii jedhaniin. Bakka uraan afaaniitii fi funyaanitti walitti dhuftu faarnaksii jedhaniin. Faarnaksii sana bira yeroo gakkuutte bakka karaan qilleensaatii fi karaan nyaataatti dammaqu laarnaksii jedhaniin. Laarnaksiin bakka karaan kun qilleensi somba kutee kun ammoo isoofaagasi kutu. San bira yeroo gakkuutte inni kun kan tuubboo fakkaatu kun maraa kan qabu kun tiraakiyaa. Amma asitti faarnaksiin kun tirooti jedhaniin liqimsituu tana kokkee jedhan sun faarnaksii kana. Laarnaksiin ammoo voice box bakka sagaleen tun irraa baatu, bakka sagaleen irraa oomishamtu. Tibbii sagalee bakka sani laarnaksii sani. San bira yeroo gakkuutte kun tiraakiyaa. Tiraakiyaan gaa tuubboodha. Yeroo gad deemte tiraakiyaan kun bakka lamatti dabaateeti biroonkaayitaati. Biroonkaayiin abbaa lamaa jira. Ta bitaatii fi ta mirgaatti dabarti. Isiin mirgaa somba mirgaa seentii. Isiin bitaadhaa somba bitaa seentii. Isiin mirgaa immoo somba mirgaa seentii. Sombi kun yeroo gad deeme sombi kun abbaa lamaa jira bitaa fi mirga jira. Inni kun sheeppiin isaa garagara. Bifti isaa bocni isaa garagara. Inni karaa bitaatiin jiru kun asiin jalatti akkanatti dhookata. Sababni isaa as jidduudhaanii bakka kanaan onneetta walakkaa tanaan. Onnee waan ta'eef asiin jalatti dhookata. Inni kun kutaa habbaa sadii qaba inni sombi karaa mirgaatiin jiru. Mura habbaa sadii qaba. Loobii sadii qaba jedhama. Kun ammoo habbaa lama. Kanaafuu orgaan respiratory systemiidha. Hanga kana funyaan irraa kaasee noos, faarnaks, laarnaks, tiraakiyaa, biroonkaayi achiin gad deemee hanga somba dhaquutti. Noosiin funyaan jennu kun it have two parts kutaa lama qaba. Eksternaalii fi intarnaalii. Eksternaal jechuun karaa alaati. Internaaliin ammoo keessa. The external portion is inni gara alaatiin jiru kuni made up of bone and cartilage. Lafeedhaa fi lafee lallaaftuu cartilageii waan moorga'ee jechuudha. Lamaan kanarraa tolfame. Covered with skin. Kan inni haguugameen lafeen tun cartilagein kun gogaan haguugamee jira. Skinidhaan. And lined with mucous membrane. Jala isaatiin karaa gaxaanu membreenii lallaafaa qaba. Jijiidhaa jechuudha. Mucous membrane waan jiidhan fixanne guutaa kallee. The two opening on the under surface are called external layer or nostril jedhan. Uraa habbaa lama ta qabdu. Amma karaa alaatiin lafeedhaa fi kaartileejii irraa tolfamee jira. Jala isaa uraa jira. Uraa habbaa lamaa jira jechuun namni funyaan uraa lama qaba jechuudha. Kanaafuu external layer or nostril jedhama. Nostril jechuun karaa alaa kanaan. Neer jechuunis isa karaa alaa kana. Funyaan jechuudha. Neerii fi nostriliinis, noosiinis sadeenuu funyaan jechuudha. Inni gara keessaatiin jiru internal portioniin funyaan kun gara keessaatiin large cavity jira. Banaa guddoo jira. That lies inni kun wanni bakki inni jidduutti argamu. Jidduun isaa inferior to cranium. Cranium jechuun lafee sammuu tana. Lafee mataadhaa tana jala jira. Gara jalaatiin jira. And superior to the mouth. Afaan ammoo gubbaa jira.
Kanaafuu achi jidduu jira jechuudha. Afaanii fi kiraaneemii, lafee afaaniitii fi lafee mataa kana jidduu jira jechuudha. The rest of cavity is banaan hafte tuun is lined with mucous membrane. Membrane lallaafaadhaanii wal qabattee jirti. Kanaafuu funyaan namaa keessaan membrane jiru lallaafaadha jechuudha. Jiidha qaba. Faayidaan funyaan kanaa maali? Faayidaan membrane lallaafaa kanaa maali? It is used moisten air. Qilleensa kana jiisu. Moisten air jechuun qilleensa kana jiiseeti and trap incoming foreign particle qabuudha. Waan alaa dhufa foreign particle wantoota alaa seenaa akka dhukkee fi garaagaraa kana qabuudha. Jiidha kanarra maxxantee hafti. Trap jechuun achitti qabuudha. Nasal cavity kun banaan funyaanii funyaan kun abbaa lama waan adda baasee jira. Separated by from the oral cavity by palate. Banaa afaaniitii fi funyaanii tana wanni adda baase. Afaanis bana qabanii, funyaanis bana qabanii jidduu tana wanni jira paaleetii jedhaniin. Paaleetii jechuun afaan kana gara gubbaa tana funyaaniin jalaan jidduu waan jiraatanaan paaleetii jedhama. Paaleetiin tun bakka lamatti adda baati. Antireeriidhaa fi poostereerii. Antireer jechuun garri gamana aanu kun karaa fuulduraatti kan gamana aanu kun haardi paaleetii jedhaniin. Takkaan boo lafee irraa ijaaramte ta'e yeroo arraba kana ol qabdee tuytu jajjabduudhaa tan. Haardi paaleetii jechuun ta'e yeroo kanatti arrabaan ol tuyte ilkeedhaa achitti foon jajjabaa taa'u kanaan haardi paaleetii jedhama. Boonii irraa ijaarama lafeedha isin. Poostereeriin ammoo gara duubaatiin afaan kanarra arraba keechi ooftee gara duubaatiin yoo ol qabdee tuyte soofti paaleetii masiilii irraa ijaaramte. Tuquun dandeessu hoggaa tuyte aaksii jechisiisa. Soofti paaleetiidha lallaafaa jechuudha. Kan biraa funyaan kanarra maaltu jira? Paaraanaasaal saayinas jedhanii jirti. Paaraanaasaal saayinas jechuun bakka qilleensi keessa jiru banaa jira as gubbaarra abbaa jahaa jira. Saayinasiin kun saayinas bakki jaaniin abbaa jahaa jira. Maddii tanaanis sadii asiinis sadii jira. Isiin tun eessa jirti? Frontaal saayinas jedhaniiti adda tanarra jirti nyaara kanaan gubbaa. Asii fi asiin jirti jechuudha. Asii fi armaan jirti. Itimoid saayinas jedhaniiti as cinaadhaan jirti. As bakka ijiti tun itti dhaabbattu kana dhooqa kana jirti. Isfiinoid saayinas jedhaniiti funyaan kanarratti akka gamana as baati. Yeroo baay'ee isiin tun walitti akka fakkaatti. Addaan namaan baatu. Garuu immoo saayinasii tabiraa as jira. Itimoid saayinas jedhaniin. Asiin yeroo kana gad deemte maagzilarii saayinas jedhaniiti asiin jira funyaan kana cinaadhaan. Maqaan kun eessarraa dhufe? Maqaan frontaal jiru, itimoid jiru, isfiinoid jiru. Maqaan kun maqaa lafee jalaan jirtuuti. Frontaal saayinas wanni jedhaman lafee addaa tanaa frontaal boon jedhaman. Lafeen addaa tun frontaal waan jedhamtuu fi frontaal saayinas jedhaniin. Itimoidiin as lafee asiin jirtu tana. Isfiinoidiin illee lafee tana. Maagzillaallee lafee aamaa tana. Maqaan sichirraa bahe. Maali faayidaan isii tanaa? Faayidaan isii tanaa function of sinus is lighten the skull. Mataa kana akka namatti hin ulfaanne haffalleessu. Akka namatti hin ulfaanne. Yoo bakki sun cufamte sitti ulfaate jechuudha mataan kun si dhukkuba. Act as resonance chamber. Resonance chamber for speech. Sagaleen nama hundaatu garaagara akka taatu isii tanaa godhu. Namni kun sagaleen isaa kun funyaaniin dubbata kun sagaleen nama hundaatu garaagara waliin fakkaatu. Wanni garaagara godhe isii tana saayinasii tana. Faayidaan isii tokko act as resonance chamber sagalee tana babbareechuu. For speech dubbiidhaaf jechuudha. Kan biraa produce mucus. Faayidaan isii tanaa dhangala'aa oomishu mukasii. Mukasiin isiin oomishtu kuni that drain into nasal cavity. Funyaan kana keessa gayyaa. Achiin funyaan keessa gayyaa. Yeroo funyaan keessa gayyaa'e waa tiraap godha. Waan alaa seenaa sanii
dhoorka jechuudha. Karaa qaqqaba. Kan biraa asirratti maaltu mul'ata seeta? Upper respiratory tract. Respiratory tract kana bakka lamatti dabaafnee qooduu dandeenya. Bakka isaan jiranitti lookeeshinii isaarra hundoofnee upperii fi lower jennaan. Upperiin waan qoma tanaa ol jiru, lafee tanaa ol kan jiruun upper jennaan. Kan as keessa jiruun ammoo lower jennaan. Upperii keessa maaltu jira? Asiin wanni as jiraatuun olfactory epithelium jedhaniin. Olfactory epitheliumiin waan waa suufaa jechuudha. Bakka suufiinsi fooliin bakka itti nama dhagayamtu as keessa olfactory epithelium jedhaniin. Asiin gaabanaan mul'atu tuni frontaal saayinasiin arma ol jirti. Lafee fuulaa tana keessa. Asiin yeroo gahuutte cribriform palate of ethmoid bone. Bakka kana lafee ethmoidiidhaa asiin as seena. Superior concha. Funyaan kanaatu yeroo ol deeme bakka sadiitti adda baha. Isa olaanu superior concha, middle and inferior jedhanii lafee sadi qaba if keessa. Bakka sadiitti kutaa sadi qaba. External nerve kun keessa funyaanii jechuu jira. Hard palatein kun afaan laagaa tana keessa isii kara jajjabduu kana. Kara fuulduratti asaantu kana. Soft palatein kara duubaatiin jirti. Asiin inni kun beeziin kun taangiidha. Arraba kun. As ammoo linguinal tonsil jedhanii bakka tonsiliin irraa ka'u sani. Wanni laagaa sun akka irraa kaatu. Kuni maali? Epiglootii. Epiglootii jechuun waan yeroo nyaata liqimsan cufamu jechuudha. Karaa qilleensaatti cufamti. Karaan qilleensaa duubaan dabra. Laalla. Epiglootiin tun yeroo cufamtu nyaanni yeroo asiin akka dhufu akka gad cufamti. Isiin tun. Kuni karaan kun karaa qilleensaati. Asiin nyaanni asiin duuba kanaan dabra. Isoofagasiidha tun karaan kun. Karaan akka deemu kun karaa liqimsituuti asiin garaacha deema. Kun ammoo qilleensi as jalaan deema. Yeroo akka gad deemte asiin boonii jira bakka kana. Lafee arraba kana qabdee teessuu jira. Laagaa tana adda bantee haayoid boon jedhanii lafee kophaa teessuu jira. Bakka kana kaartileejii jira. Thyroid kaartileejii, cricoid kaartileejii. Kan laarnaksiin sun irraa tolfamte. Laarnaksii jechuun bakka sagaleen itti oomishamtu. Kuni kaartileejii irraa ijaarame. Kaartileejii isiin irraa ijaaramte santu taayiroidiidhaa fi cricoid jedhaniin. Maqaan taayiroidii hunda isaa dhufee xannacha taayiroidiidhaan naannoo kanaan jira. Achirraa dhufe. Yeroo as bira gahuutte tiraakii adda adda. Taayiroid gilaandiin asiin jira. Yeroo asiin gad deemtu tiraakii adda adda. Gamanaan maaltu jira? Asiin isfiinoidaal saayinas. Isfiinoidaal saayinas jechuun saayinasii karaa lafee isfiinoidiitiin jirtu. Kun duubaan jira mul'atu kun nama. Pharyngeal tonsil. Pharyngeal tonsiliin armaan jira kun karaa parnaksiidhaatti gama isaan. Kun karaa arrabaatti aana. Parnaksiin kun kutaa sadi qaba. Poorshinii sadi. Karaan funyaanirraa as dhufu kun parnaksii jechuun bakka afaanii fi funyaan itti walitti hin bahu. Karaan funyaaniin dhufu kun naasoofaarnaksii jedhaniin. Karaan walakkaa kun ooroofaarnaksii jedhaniin. Karaan laarnaksii gadaanu kun laarinjoofaarnaksii jedhaniin. Laarinjoofaarnaksiin asii. Kana bira yeroo gahuutti asiin vokaal fooldii jira. Bakka dibbee sagaleedhaa jechuudha. Faarnaksiin it is funnel shaped tube. Tuubboo buuftuu fakkaatu. Funnel shape jechuun buuftuu waa gubbaa kaa'anii akkatti wayiin itti buusan san. San fakkaatti that extend between eessaa fi eessa jidduu jirti. External nerve funyaan kana bakka isaan itti dhumanirraa kaatee cricoid cartilage. Cricoid cartilage jechuun kaartileejii asiin jiru kana jechuudha. Cricoid cartilagein isa asiin jiru kana. Amma asii fi eessa jidduu jirti? Hanga asii as jidduu jirti jechuudha. Buuftuu fakkaatti isheen. Faarnaksiin tuni buuftuu fakkaatti. Wanni asiin dhufes gamana buutii afaaniin dhufte asiin buutii akka buuftuutti jechuudha. It lies bakki isiin itti argamtu. Just posterior to nasal cavity.
funyaan kanarraa gara duubaatiin jirti. Akkasuma ooraal kaavitiidhaanis afaan kanaa yoo ilaaltes gara duubaatiin jirti. Afaanirraas gara duubaatiin. Laarnaksiidhaanis karuma duubaa jirti ishiin tun. Jara kana sadiin duubarraan akkas jirti jechuudha. Anterior to cervical vertebrae. Maaltu ishii duubaan jira? Ishiin hoo jara kana sadeen duubaan jirti jenne. Ishii duubaan wanni jiru ammaas cervical vertebrae. Cervical vertebrae jechuun dugugguruu duudaa ishii gara mormaatti olaantu tana. Lafee duudarra gad deemtu tana. Ta gara mormaa tana. Ishii tana cervical vertebrae jedhaniini. Ishiin sana duraan jirti jechuudha. Lafeen tun faarnaksii tana qabdee ta'e ishiin. It is also known as throat jedhaniin. Liqimsituu jedhamtee beekamti ishiin tun. Kokkee jedhaniin. It is three portion. Porshinii abbaa sadii qabdi kutaa sadii. Kutaan sadeensi ka olaanu kun naasoo faarnaksii jedhaniin. Maqaan kun eessaa dhufe? Naasoo jechuun naasaal noosii funyaanirraa dhufe. Naasoo faarnaksii kan jedhaniin karaa funyaanirraa as dhufu. Hanga afaanii waliin bahutti karaan kun naasoo faarnaksii jedhaniin. Kan lammaffaa ooroo faarnaksii. Bakka afaanii fi faarnaksiin itti waliin bahatu. Laarinjoo jechuun as bakka laarnaksiidhaa fi faarnaksiin itti waliin dhuftu. Kutaa sadiin kana qabdi. Naasoo faarnaksiin eessa jirti jenne? It lies posterior to internal nasal cavity. Funyaan kana bakkatti dhuman irraa kaasee uraan funyaanii tun bakkatti dhaabbattu irraa kaasee extend to plane of soft palate. Bakka laagaan laaftuun tun soft palateen kun bakkatti dhaabbatu jechuun bakka uraan afaanii tun itti cibaatu jechuu funyaanii walitti achi jiddu jirti. There are 4 openings in its wall. Uraa habbaa 4 qabdi ishiin tun. Uraan afran ishiidha 2 internal nerve. Habbaan 2. Uraan habbaan 2 funyaan keessa jirti. Uraa habbaa 2 qabdi. Uraan lamaan funyaan keessa jirtu suni there is opening that lead to eessa geessiti uraan sun? Auditory or eustachian tuubii jedhanii tuubboo gurra keessa jirtu sanitti achi baati. Kanaaf hoggaa funyaan qabattee waa gad liqimsite gurri sitti ja'u ja'a. Lamachi jirti. Tuun eessa jirti? Oorofaarnaksii. Oorofaarnaksii kutaan jennuun tun bakka afaanii fi faarnaksiin itti waliin dhuftu jirti. Midiliidha ishiin tun walakkaa jirti. It lies posterior to oral cavity. Xumura afaanii kana bakka banaan afaanii tun itti dhumtu achirraa kaateeti extend to from soft palate inferiorly to the level of hyoid bone. Bakka lafeen hyoidii jirtu. Hyoid bone jechuun as jalaan jirti. Arraba kan qabdee teessee laagaa tanaas adda bantee ishii ta'an hanga asiitti deemti jechuudha ishiin tun. Oorofaarnaksiin. Laarinjoon ammoo achii gad jirti. The lowest portion kan jedhaniin ishii tana. Faarnaksii keessaa kutaan gadaanu ishii tana. That extends karri isiin deemtu bakki isiin itti dhaabbattu downward hyoid bone become continuous esophagus posteriorly and larynx anteriorly. Bakki isiin itti dhaabbattu bakka esophagasiin irraa haatu fi bakka larynxiin irraa haatu achi dhaabbatti. Jechuun eessa dhaabbatti jechuu isiin asiin karaa kanaan esophagasii deema. Karaa kanaan qilleensaa deema laarnaksiidha asiin. Asitti dhaabbatti jechuu isiin daangaan. Daangaan laarinjoofaarnaksiidha asitti dhaabbata jechuudha. Kana sitti himu jira. Nasopharynx only respiratory. Faayidaa isii yoo qoonnee ilaalle faarnaksiin kutaa sadii qabdi jenna. Sadiin kana keessa nasopharynxiin qilleensa qofaaf biriizingii qofaaf nama gargaarti. Qilleensa qofa fuutee baasudha. Oorofaarnaksii fi laarinjoon ammoo common passageway for air and food. Nyaataa fi qilleensa illee dabarsuudha faayidaan isaanii. Ta afaaniitii fi ta laarnaksiidhaa tun nyaanninis asiin akka gadoo deemeeti hangana keessa gad deemaa asiin
asiin kuta. Qilleensinis keessa deema. Lachuutu jechuudha. Naasoofaarinaksiin rispiraatorii qofa. Yeroo achi bira gakkune laarinaksii dhufna. Laarinaksiin kuni a short passageway that connect pharynx with trachea. Tiraakiyaadhaa fi pharynxii kan wal qunnamsiisuutu laarinaksii jedhaniin. Laarinaksii jechuun egaa dibbee sagalee jechuudha. It is routes air and food into proper channel. Karaa kan qabsiisu isa kana. Qilleensaa fi nyaata karaa sirrii daandii sirriirra kan kaayu isa kana laarinaksii kana. Yeroo takka takka akka tasaa yeroo namni fe'ame jedhamu dhugaa nyaanni karaa isaa gadhiisee karaa qilleensaa seenu. Yeroo san laarinaksiitu dalagaa isin dalagiin. Play role in speech. Gaheen isii guddoon haasawa keessatti, dubbii keessatti is also known as voice box jedhanii. Dibbee sagalee takka sanduuqa sagalee jedhanii. Voice box jedhaniin laarinaksii kana. The mucous membrane of the larynx is membrane lallaafaa keessa jira laarinaksii kana keessa. Arranged in two pair of fold. Dachaa lama lama qaba. Inni kun membrane lallaafaan laarinaksii keessa jiru kun dachaa lama qaba. Dachaan lamaan isaa kun an upper pairidhaa fi lower pair jedhanii. Warra kara gubbaa jiruu fi warra kara gadii jiru. Warri kara gubbaa jiru kun upper pair kan jedhaniin kun ventricular fold jedhanii maqaa isaa kan biraa. Dachaa ventriclii jedhaniin yookaan immoo false vocal cord jedhaniin. Dibbee sagalee tasobaa jedhaniin. Lower pairiin cimdiin kara gadiitiin jiru suni vocal fold jedhaniin. Kun ventricularii kun ammoo vocal. Kun kan sagaleeti. True vocal coordinates bakki sagaleen dhugatti irraa kaatu bakka sana. Which are helpful to produce voice. Sagaleen uumamuudhaaf faayidaa kan qabu isa kana. Lowarii san membrane keessa isa karaa gadii jiru sana. Structure of larynxii caasaan laarinaksiin kun keessaa qabu. The wall is composed of 9 pieces of cartilage. Dhaabni laarinaksii kanaa kun dhaabni isaa moggaan isaa lamaan wanni inni irraa ijaarame kaartileejii abbaa sagalirraa ijaarame. Kaartileejii firii sagaleef keessaa qaba. Kaartileejiin saglan kun sadii cimdiidha. Sadi immoo pheenxee. Sadi lama lama. Sadi immoo takka takka. Walitti sagali. Three of them are single jedhaniin. Abbaan sadeen singiliidhaa sun keessaa thyroid cartilage. Thyroid cartilage jedhaniin kaartileejiin thyroidii kun Adam's apple jedhaniin. Kokkee namaa kana keessaa isii guddoo san ta'as baatu san akkana keessaa as baatu san Adam's apple jedhaniin. Apple Adam jechuudha. Ta keessaa as baate saniin akkas jedhan. Bakka as keessaan akkatti as guddattu tana. Kan biraa epiglottis cartilage jedhaniin. Epiglottii bakka epiglottii jechuun cufaa fi banaa qilleensaa fi nyaanni itti wal bira dabru san. Cricoid cartilage. Jarri kun sadeeni singilii san. Thyroid cartilagein largest hyaline cartilage jedhaniin. Guddaan isa kana. Cartilagii laarinaksii keessa jiru keessa kan irra guddaa. Kanaaf keessaa akkanatti as bahee mul'ata jechuudha lubbuu keessa. Kanatti gamana as bahee. Protrude anteriorly. Gara fuulduraatti achi bahee jira. Karaa alaatti jechuudha. Epiglottii bakka jedhaniin sun eessatti argamti? It is found superior opening of larynx. Bakka laarinaksiin banaa laarinaksii tana gara gubbaatiin jira. Banaa laarinaksii tana gara gubbaatiin jira jechuun eessaan jira jechuun epiglottiin bakka tana jirti jechuu ishii tana. Faayidaan isii yeroo nyaanni asiin akka gad dhufu nyaata dura gad cufamti. Faayidaan isii cufamu akka gad cufamti. Epiglottii jedhaniin ishii tana. Cufaa tana jechuun waan akkana dhaabbataa tanaatu gad deebi'u kan nyaanni dhufe.
It is protect larynx during swallowing. Faayidaan isii larynx eegu. Yookaan namtichi waa gad liqimsu. Swallowing jechuun waa liqimsuudha. Yeroo namtichi waa gad liqimsu larynx keessa akka nyaanni hin seenne eegu. Amma anatomy of larynxiin hide booniin as gubbaa jirti. As jalaan jechuudha. Jala kanaan jirti kana qabdii teessiin. Thyroid cartilage kan jaaniin isii tana gamanaa fi gamanaan jirti. Thyroid cartilage. Laryngeal prominence or Adam's apple jechuun isii tana guddoo tana akkanatti keessaas baatee teessu tana. Cricothyroid ligament jaanii ligament jechuun kan isa kana lamaan walitti qabee jiru sana. Cricoid cartilage isa kana. Inni gatafe kuni tracheal cartilage jaaniin. Yoo akkanatti adda baqaqsine inni kun kana fakkaata. Walakkaan isaa hara tokkoo kana fakkaata jechuudha. Kana keessaa Adam's apple'n keessaa as bahee jira jenna. Akkanatti as bahee jira. Garam deebi'ee jira. Gamana as bahee jira jechuudha alattichi. Yeroo larynx bira gahuutti traakiyaa dhufta. Traakiyaan bakki inni itti argamu dislocated anterior to esophagus. Esophagusii kana gara fuulduraatiin jira. Jechuun esophagusiin isa duubaan dabarti jechuudha. Esophagusiin isa duubaan dabarti inni gamana aana jechuudha. Gara fuuldura namaa kanatti. Extend from larynx to larynx irraa ka'ee hanga eessaa deema traakiyaan kun to fifth thoracic vertebrae. Cinaacha shanaffaa. Cinaacha qomaa jechuun thoracic vertebrae jechuun vertebrae isa cinaachaan walitti hidhaa jiru kanaan gara duubaa kana dubbachuu jirra. Isa shanaffaarra gubbaarraa gadoo yeroo lakkooytu. Thoracikiin bakki isheen irraa kaatu sarvaayikaaliin itti dhumtee bakka yeroo gajjee namni lafeen asiin mul'atu tanaan asirraa taakka jettee gad lakkooyte. Asirraa akkana gadoo yeroo lakkooyte shanaffaarra hanga achiitti deema tiraakiyaan. Where it divided waa gaddeeme adda baha inni kun into right and left primary bronchi. Tiraakiyaan kun waggaa adda bahe maqaa tiraakiyaa gadhiiseeti bronchi jijjiirama. Bronchi mirgaatii fi tabitaa jedhama waggaa sana. Dhaabni isaa kun maaliif keessaa qaba? Dhaabni tiraakiyaa kun the wall is consist of mucoosaa qaba. Mucoosaa jechuun isa lallaafaa jechuudha. Submucoosaa qaba. Submucoosaa jechuun mucoosaa kana jalaan mucoosaan gara keessaatiin jira. Isa kana jalaan jira. Laayira lammaffaadha. San bira yeroo kutte cartilageous layer laayira jajjabaa akka lafeedhaa qaba keessa. And adventitia. Adventitia jechuun alaan ka haguugee jiru jechuudha. Karaa alaatiin ka haguugee jiru. Laayira habbaa afur qaba jechuudha. Inni kun tiraakiyaan kun yoo kanatti adda baqaqsine laayira habbaa afur qaba. It is also known as windpipe jedhanii. Wind jechuun windiin kun bubbee jechuudha. Pipe jechuun waa afuufaa jechuudha. Kana jechuun wanni afuuftuu qilleensaa jechuudha. Bakka qilleensi keessaan bahu jechuudha. Windpipe jechuun afuuftuu qilleensaati. The tracheal epithelium of mucosa. Amma egaa laayira isaa kana wanni wal qaqqabsiise. Wanni akka inni wal qabatu taasise jidduu isaa kana epithelium tissue jira. Tissue qunnamsiiftuu jechuudha. Tissue isa kanaa fi kana wal qunnamsiiftuu jira jidduu isaa kana. Is pseudo stratified. Pseudo stratified jechuun sirriitti structure sirrii hin qabdu. Structure sobaa qabdi keessa. Consist of ciliated columnar cell. Ciliated jechuun tani hoggaa waarra dhufan ergaa dabarsiti jechuudha. Siiliyaa qabdi keessa. Yoo waa akka tasaa funyaan kana keessa dabranii gad dabran waa gakkutan jettee ergaa dabarsiti namtichaan takkaa qufay jettiin. Takkaa hattifadhu jettiin baasuudhaaf jechuudha. Ciliated columnar cell keessaa qabdi. Seelii ergaa dabarsitee karaa kana keessaa waa baaftu. It connect larynx with bronchi.
Kan biraa faayidaan tiraakiyaadhaa kan dubbachaa jirru tiraakiyaa. Larnaksiidhaa fi biroonkaayii wal quunnamsiisuu faayidaan isaa. It lined with ciliated mucous membrane. Tiraakiyaa kanarraa kaasee hanga biroonkaayiitti keessa kana membireeniin jiru caasaan keessa jiru sun siiliyaa qaba keessaa. Siiliyaa jechuun eegumsa godha. Wanni takkalleen akka gadi hin dabarre. The wall are reinforced C-shaped. Wanni inni irraa ijaarame qubee C fakkaatti. Reinforced C-shaped jechuun qubee C wal keessa akkana kaa'amee fakkaata. C gamaa gamana garagale. Kun asichi garagalee, kun achi as garagalee akkana kaa'ame jechuudha. Haayiliin kaartileeji of keessaa qaba. Kaartileejii jajjabaa jechuudha. Haayiliin kaartileejii walitti hin dhoofne waggaa qaqqabdeessu. Keep tube open. Faayidaan isa kanaa maali? Kaartileejiin kun sheeppii C qabaachuun kun akkasuma kaartileejiin kun haayiliin ta'uu jajjabaa kana ta'uun akka karaan kun banaa ta'u. Yookaan akkam ta'a walitti dhodhoffoqeeti qilleensi keessaan dabruu hin danda'u. Yeroo murree ilaallu qubee C fakkaata jechuun akkana. Qubee C fakkaata. Yooniif gubbaarraa gad laallu akkana. C'n kun asichi deebi'a. Kun ammoo achi as deebi'a. Akkana walafaan osoo deebi'uuti isa kana gaha. Laayira isaa kanaati kan reefu haasofni sun. Waan inni kuniif keessaa qabu. Inni gara keessaatiin jiru sun mukas jennee mukas membereenii. Mukas membereeniidha. Katti aanu maaltu jira? Haayiliin mukasii kanaan jalaan mukoosaan jalaan san mukoosaa jira. San mukoosaan kalara keelloo kana qaba. Inni diimaan suni mukoosa. San mukoosaan keelloo kana. Advantishiyaan isa alaan jiru san ka alaan qabee jiru san. Jidduu tana kaartileejii santu jira. Haayiliin kaartileejii buluu kalarii ka qabu. Yeroo tiraakiyaa bira kunne maaltu itti aana biroonkaayiidha. Biroonkaayiin at external angle the trachea. Yeroo external angle jechuun bakka inni kun itti dabahu tana as walakkaa qomaa tana laphee tana yoggaa geenye tiraakiyaan kun bakka lamatti trachea divided into left and right. Bitaa fi mirgatti adda baheeti somba seena. Right and left is primary bronchi jedhani. Bronchiin kun haatu hedduu primary, secondary fi tertiary jedhanii gana lakkaa'uuteen. It formed by division of trachea. Bronchiin kun uumamuudhaaf tiraakiyaan adda bahuu qaba. Uumamni isaa tiraakiyaa kanaatu adda bahee enter the lungs at helium. Bakka helium jedhamtuun somba seena. Inni kun kutaan sombaarraa bakki biroonkaayiin ittiin somba seentu sun helium jedhamti. Ulaan sun. Bakki tiraakiyaan kun itti dabahu biroonkaayii jedha. Biroonkaayiintu yeroo gad deemte somba seenti. Bakki isiin itti somba seentu sun helium jedhaniin. Biroonkaayiin abbaa lamaa jira. Raayitiidhaa fi raayit biroonkasii fi leefti biroonkas jedhaniin. Raayitiin somba mirgaa seenti. Leeftiin ammoo somba bitaa seenti. Raayit biroonkasiin isiin somba mirgaa seentu suni wider, shorter and straight. Rakkoon amma namni yoo waa asiin karaa qilleensaa kanaan itti gakkutan sombii isiin dura seentu somba mirgaati. Sababni isaa maali? Biroonkaayiin karaa mirgaatiin jirtu tabitaarra niis bal'oodha. Niis gabaabduudha. Sheeppiinsi gadoodha. Waan sadiin kana taatee fi namni yoo asiin waa funyaaniin karaa qilleensaa kana gakkutan somba mirgaat dura seena. Kaleeftiitiin wal bira ugaa qabnu akkana. Wider, shorter and straighter than left. And divided into 3 parts. Kutaa sadiitti qoodamti. Isummaan somba mirgaa seente tun kutaa sadii qabdi. Kutaa sadiihiin bakka sadiitti dabaatee sombi kun loobii sadii qaba jenne sombi karaa mirgaatiin jiru kun loobii abbaa sadii qaba jenne. Loobii hundaa'uu takka takkaa seena jechuudha. Biroonkaayiin tun takka takkaa seena.
divided into three parts such as upper, middle and lower. Bakka sadiin tanatti dabaati. Left bronchisiin isiin karaa bitaatiin jirtu naaroo faallaa saniiti jechuudha. Irra dhiphoodha. Kun shoortarii jedhu. Kun immoo loongarii. Irra dheertuudha. Akkasuma isteeparii. Tuni jajallina qabdi. Akka waan keessaan waan manarraan gabbu'an san isteeppii jechuudha. Waan san qabdi. Kanaafuu infekshiniin asiin gakkutee somba kabitaa dafeen seenu jechuudha. And divided into two parts. Isiin tuni sombi gara bitaatiin jiru kutaa lama qaba jenne. Kanaafuu biroonkaan isaatis bakka lamatti dabaateeti. Such as upper and lower jaanii bakka lamatti dabaatee somba garagaraan seenti. Biroonkaayii gaa biroonkaayii jechuun tiraakiyaan asi dhuma. Bakka itti daba'u tanatti biroonkaayii ta'a. Yeroo somba seenu bakki inni ittiin seenu tun maal jenneen hiilam jenneen. Hiilamiin kuni yeroo asiin gamana dhufe kuni abbaa sadii gurguddoo seena. Bakka sadiitti adda baha jechuudha. Kun asitti suppiirarii goraa, kun midilii goraa, kun ammoo loowarii gabbaa. Kun ammoo bakka lamatti dabaha. Bakka lamatti dabee kun ol goree kun ammoo akka gadiitti gora. Yeroo biroonkaayii kana fixee somba kana haasa'uu yaan amma isa kana. Somba kun maal fakkaata? Lungs it occupy most of thoracic cavity. Qoma tana keessa harka caalu sombaa qabee jira. Qoma keessa thoracic cavity jechuun banaa qomaa tana keessa wanni jira somba. Waa xiqqoo qofa onneen jidduu jirti malee as keessa sombumaa jira. Inni kuni appeksiidhaa fi beezii qaba. Appeksi jechuun olii tanaan bakka itti dhaabbatu jechuudha. Appeksi fiinxasaa jechuudha. It is near clavicle superiorly. Clavicle jechuun lafee tana. Lafee tana. As jala jira. Asiin jira. Lafee clavicle tana irraa ol bahee jira inni kun. Sombi asiin hundeensaa as jirti. Somba kana hundeensaa bakki inni irraa ka'u. Beeziinsaa hoo gadiin bakka itti dhaabbatu diyaafiraam irra dhaabbata. Diyaafiraam jechuun as bakka cinaachitti dhumu tana jalarra kana labbaa galtee jirti. Asirra dhaabbata jechuudha. Asirraa ka'eeti asirra dhaabbata. Rest on diyaafiraam. Diyaafiraam irra taa'aa inferiorly gara jalaatiin. Each lung is divided into lobes. Sombi hundinuu loobitti dabaha. Loob jechuun kutaa xixiqqoo. Wanni isii sana adda baasaa suni fiisharii jaanii. Muraan sun sararri jidduu akkas muru sun fiishar jaanii. Fiisharii jaanii. Left lungiin sombi karaa bitaatiin jiru loobii abbaa lama qaba. Right lungiin ammoo sadii loobii kutaa sadii qaba. Walitti sombi namaa kutaa loobii 5 qaba jechuudha. Kabiraa pleural membrane jira. Pleural membrane jechuun membreenii somba haguugee jiru jechuudha. Sombi kuni waan isa haguugee jiru jira. Sombi kun akkanuma dirreen tattaa'u. Is serious membrane. Membreenii jabaa haffalli that enclose and protect each lung. Somba kana gara adda addaan haguugee ka eegu jechuudha. That enclose jechuun ka haguugee jiru. Inni keessa jiru fakkeenyaaf atara yoo fudhanne yeroo bilchaate waan irraa bahaa jira. Qolola qabu. Qolola sani membreenii jechuun kun akkasitti haguugee jira jechuudha somba kana. Faayidaan isaa protect eegu each lungs somba kana tokko isaa. It consists two layer. Laayerummaan kunuu qolollummaan isaa sunuu bakka lamatti dabaha. Innummaan sunuu outer laayerii fi inner qaba. Isa karaa alaatiin aanuu fi ka keessaan somba sanii gataanuu qaba. Outer laayeriin inni gara alaatiin jiru which attach to wall of thoracic cavity. Maddii takkaan qoma tana gara keessaatiin itti maxxanee jira. Attached to wall of thoracic cavities partial pleura jaanii. Parital pleura jaanii. Laayera abbaa lama qaba jechuudha. Paritaalii fi visceral jaanii. Paritaliin karaa alaatiin ka jiru kana.
ala kanarra somba kana karaa alaatiin haguugee kan jiru. Inner layeriin is visceral pleura jedhama. Visceraliin kun karaa keessaatiin jira. Qolola san yeroo dabaaf inni karaa alaatiin jiru sun parietal jenneen. Inni karaa keessaatiin jiru sun visceral jedhaniin. Between two layer laayera kana lamaan jidduudhaas ammaas isa gara keessaatiin gara alaatiin jiru kana jidduumaa'u waan jiru jira ammaas. Between the two layer there is a small potential space. Banaa xiqqoo takkaa jira achi jidduu. Banaa saniin maal jedhaniin pleural cavity jedhaniin. Banaa san jidduu pleural cavity jedhaniin. Banaa waa xiqqoo jira. Banaa san keessa ammaas waatu jira. The pleural cavity banaan pleura jedhamtu tuni have lubricated fluid. Dhangala'aa isii kana jidduu jiru jira. Dhangala'aa keessa jira. Dhangala'aan sun faayidaan isaa mucuceessu akka inni kun lamaan wal rigee waliin solloisan rigata san hir'isu. Secreted by membrane. Dhangala'aan kun eessaa dhufa bakka biraatii ittiin dhufu. Membreenuma kanaatu ka gubbaatii fi ka jalaa kana jidduudhaa madda inni kun. Protect friction. Rigata ittisu. Friction jechuun rigata between the membrane. Membrane kana lamaan jidduu rigata hir'isee allow them to move easily on one another during breathing. Hoggaa hafuura baafattu sirritti tokko fi lachuutu akka wal faana deemu. Akka wal hin riine walitti dhaqee akka wal jala deemu godhu dhangala'aan jidduu taa'u. Maka dhangala'aan kun yoo heddummaatee rakkoo yoo gad xiqqaates rakkoodha. Jidduu immoo dhangala'aadhaa jira. Amma gaa somba kana mee haa ilaallu akkanatti murree amma gubbaa tanarraa murreeti gubbaarraa akka gallaalu jira. Kaasiin akka garru kuni kaas jiru kun thoracic vertebrae jechuun dogoggoruu duudaa gara duubaatiin jirtu kana karaa ta qomaa fi ta cinaachirra dhadhaabbatu kana jechuun cinaachi asii ka'ee duubaan irra dhadhaabbatu san ishiin tun. Kuni somba. Tun immoo biroonkaayii isii seentu san. Biroonkaayii isii seentu san. Sombi kuni karaa bitaati. Abbaa meeqaa seena biroonkaayii? Abbaa lamaa seena. Abbaa lamaatiitu achi seena. Kun ammoo abbaa sadii. Abbaa sadii seenaa. Wanni nuti ilaaluu yaanu ishii tan amma. Kuni somba eega jenne kaavitiidhaa jira jenne jidduu tana. Parietal pleuraan gara alaatiin qalama buluu ta qabdu san. Gara alaatiin akkasitti marsitee jirtu san. Visceraliin ammoo gara keessaatiin ka jirtu qalama diimaa ta qabdu san. Jidduu tana qalamni kun inni kun maali? Parpiliin kun parpil kalariin kun pleural cavity jedhaniin banaan achi jidduu jirti jettu sun tana. As keessa dhangala'aa jira. Bakki nuti ijoon dubbachuu yaanu bakka tamii as keessa jechuu qalama. Isin gara alaatiin jirtu parietal jedhaniin. Parietal pleuraa. Isin gara keessaatiin jirtu visceral pleuraa jedhaniini. Banaan jidduu tana jirtu kun pleural cavity jedhaniin. Kun amma wanni asirratti jiru kuni artariidhaa fi veenii. Inni diddiimaan kun. Yeroo hunda kalara akkanaa kana kan qabu kun artariidha. Kalara gurraacha kan qabu kun. Inni kalara diimaa qabu kuni veeniidha. Kuni veeniidha. Kun ammoo artariidha. Tuni biroonkaayidha. Isiin tun biroonkaayidha. Amma gaa respiratory tree division jedhanii karaan qilleensi keessa deemu kun muka fakkaata inni kun. Mukni kun qoodama qaba. Karaa keessa deemuu qaba qilleensi kun. Jalqaba biroonkaayii ukaase. Biroonkaayii irraa biroonkiyoolii dhaqa. Biroonkiyoolii bira hoggaa kute terminaal biroonkiyool. Isii gara fagoorra jirtu san. Achii booda respiratory biroonkiyool. Biroonkiyoolii kun damee tana bira hoggaa kute
bakka qilleensitti wal jijjiiramuudhaa deemu. Muyni kun damee qaba. Damee tana bira waggaa achi kuttee fiinxarratti waggaa baate firii qaba. Firii sani kun amma respiratory bronchiole. Hasan bira yeroo kutte alveolar duct kiishaa jira. Muyni kun firii qaba. Firiin tun keessaa maal qabdi? Alveolar ductiin alveolaa qabdi. Keessa san jechuudha. Amma gaamonni nuti dubbachuu jirru kana. Amma bironkaayiin kun yeroo achi deemu terminaal bironkiyool ta'ee akkanatti xixiqqaata. San bira yeroo kutte kuni kiisha xixiqqaa sana kun alveolar ductiin isa kana. Lakkuma achi deemtuun alveolar sac jee alveolaayiin isii tana akkatti yoo irraa murre gubbaa tana bakki qilleensitti wal jijjiiramu sun kiisha xixiqqaa kana keessatti wal jijjiiramu. Isiin tun walitti hin cufamtu. Yoo waliin maxxante dhukkubaa dhufa. Kanaafuu kan hobbanaa tetteessi keessumaa wal jijjiiramee bahaa jechuudha. Bronchi it is smallest branches of the bronchi. Bronchiin kuni lakkachi deemaa deemu xixiqqaachaa deema. Yeroo xixiqqaate maqaa jijjiira. Bronchiole ta'a. Bronchioliin it is all but smallest branch. Dameetilee xixiqqoo biroonkaayii tanaan biroonkiyool jaaniin. Damee xixiqqoodha. Have reinforcing cartilage. Isiin tuni kaartileejii qabdiif keessa. Kaartileejii. Terminal biroonkiyooliin it is end in alveoli. Asitti dhumti jechuudha. Alveolaayii kana dhumti. Hanga bakka tanaatti numa deemti jechuudha. Terminal biroonkaayiliin fiinxii muka sanii numa deema jechuudha. Amma gaa respiratory zone ilaalla. Respiratory zone jechuun bakka qilleensi kun itti wal jijjiiramu. Istiraakchariin respiratory zone keessa gaggeeffamtu keessaa tokko respiratory bronchiole, alveolar ductii fi alveolaayi. Bakka sadeen tana. Caasaa sadeen kanaatu respiration keessa gaggeeffama. Bakki qilleensi itti wal jijjiiramu. Site of gas exchange jaaniin. Bakka kaarboon daayoksaayidiin itti bahee oksijiniin itti seenu. Alveolaayi yoo ilaalle istiraakchariin alveolaayiidha. Wanni xiqqoon sun alveolaayi tajaajiltu sun keessa waatu jira ammas. Yoo guddifnee ilaalle waa sadii keessa jira. Alveolar duct, alveolar sac fi alveolas sadeen kanaa jira. Ductiin ujummoosiiti. Saakiin ammoo keeshasiiti. Alveolasiin keessa. Waa sadiin kana qabdi. Ductiin ujummoodha. Tubboosiisanii. Saakiin ammoo keeshasiisanii. Ka geengoo fakkaatu san. Alveolasiin ammoo keeyseesiisanii. Geengoo san keessa wanni biraa jira. Gas exchanges take place in the alveoli. Bakki gaasiin itti wal jijjiiramtu eessa yoo jaamte alveolaayi keessa. Across respiratory membrane. Membrane ka biraa jira gaa respirationidhaaf dalagaa dalagu. Isii qofaa miti. Respirationiin namni kun hafuura baafatee fudhatee baasuun tun akkamitti gaggeeffamti? Pulmonary ventilationidhaa jira. Pulmonary ventilation jechuun qilleensi somba seenuu jechuudha. Moving air in and out of lung. Qilleensi somba seenuudhaa fi sombarraa bahuu tanaanii pulmonary ventilation jaaniiti. Qilleensi somba seenuu fi sombarraa bahuudha. External respirationidhaa jira. External jechuun eega somba seenee achirraa ka'ee dhiigan seennee beeke somba seenuu jechuudha. Achirraa ka'ee the gas exchange between pulmonary blood and alveoli. Somba keessarraa eegalee hanga dhiigarraa ka'ee achi sombarraa eegaleeti dhiiga seena gas exchange kun. External respiration kan jaaniin. Alveoli transport of oxygen and carbon dioxide
via blood stream karaa hidda dhiigaatiin oksijiinii geejjibee kaarboon daayoksayidii ofirraa baasa. Ofirraa baasee sombatti deebisa. Asiin sombaanii ulee afaaniin baha jechuudha. Kanaatu external respiration jedhanii. Internal respirationinu. Internal respiration ka keessa geggeeffamu. Gas exchange between blood and systemic capillary. Capillary tissue keessa jiru. Capillary sistema keessa jiruu fi tissue cell in the body. Kun amma qaama keessa akkaataa oksijiiniin itti seenu jechuudha. Hidda dhiigaa wajji adeemu kun akkaataa itti tissue san bira dhaqee kaarboon daayoksayidii achi jiru dhiigaa wajjin fuudhee sombatti deebisu. Isa santu internal respiration jedhama. Externaliin eenyuuf eenyu jidduudha? Between pulmonary blood dhiiga sombarraa ka'uu fi akkasuma alveolaa irra oksijiinii dhufee qilleensa alveolaa irraa as dhufeeti dhiiga somba keessa jirutti dabalamee achirraa oksijiinii fuudhee hidda dhiigaatiin tishuu geessa. Kaarboon daayoksayidii immoo ni baasa. Kanaan external jedhaniin tishuudhaa alatti ujummoo hidda dhiigaa keessa deema. Yeroon sun external kan jedhaniin. Internaaliin ammoo dhiigaa wajjin dhaqeeti kaapilarii keessa seenee hanga tishuu bira dhaqutti. Wal jijjiirraan gaasiichi gaggeeffamtu santu internal respiration jedhaniin. Mechanism of breathing. Akkamitti hafuura baafatan? Hafuura baafannaan tun akkami? Hargansuun jaantun akkami? Waa lama qabdi. Inspiration fi expiration. Inspiration jechuun keessatti qilleensa fudhachuu jechuudha. Flow of air into lung. Qilleensi karaa sombaatti deemu. Yeroo qilleensi karaa sombaatti gad deemu inspiration yeroo sanii maal ta'a? Sombii hiikkam ta'a? Yeroo qilleensa keessa fudhattu sombii ni bal'ata. Expand ta'a. Hoggaa jettu sombii ni bal'ata. Diaphragm move inferiorly during contraction. Hoggaa jettu diaphragm jala ol deema. Sombii ni bal'ata. Expirationiin air is leaving lung. Yeroo qilleensi somba dhiisee somba keessaa bahu jechuudha. Hoggaa ja'a yeroo qilleensa gara alaatti baasan saniin expiration jedhaniin. Feesii lamaan tana qaba. Breathing. Inspiration keessatti diaphragm and intercostal muscles contract. Intercostal muscle jechuun maashaan cinaacha kana jidduu jiru jechuudha. Cinaachi kun wal qabatee jiru jidduu maashaa jira, masilii jira. Masiliin kun wali kottoonfata yeroo qilleensa fudhattu. Akkasuma diaphragm illee ol kottoonfata. Kanaaf size of thoracic cavity ni dabalti. Saayiziin hammi qomaa hammi chestiidhaan ni dabala. Size of thoracic cavities increased. External air is pulled into lung. Yeroo ati karaa keessaa fudhattu san yeroo hangi saayiziin qomaa bal'atte qilleensi gara alaa jiru keessa gaseena. Somba keessa gaseena. Due to increase intrapulmonary volume. Hangi qabee sombaa waan guddateef yeroo ati qilleensa keessa fudhachuu deemtu chestiin ol kaatii yeroo kana hangi sombaan dabala qilleensi keessa gaseena. Expirationiin ammoo passive process humna barbaadu. Hoggaa jettu humna sin gaafatu. Depend on natural lung elasticity. Kuni amala sombaa irratti hundaa'u. Sombii wanni dhifame takka yoo dhiifte wanni duraan akkatti adda dhiibaa sun hoggaa gad dhiifte walitti deebi'a. Rib is depressed. Cinaachi duraan akkas ol ka'e sun walitti gad deebi'a. Masiliin contract duraan ture sun muscle is relax wal gad dhiiseeti. Air is pushed out of the lung. Qilleensi somba keessa baha.
qilleensi reefu somba seene sun hoggaa jettu during expiration somba keessaa baha. Forced expiration can occur by contracting intercostal muscle jedha. Yoo humnaan qilleensaan keessaa baafte yoo jette immoo humnaan yoo dhiibde intercostal musclein kun akka kottoonfatu taasisaa ajaa'ibni kun. Fakkeenyaaf yoo waa fa'a afuufuu barbaadde yoo jette humni jabaata. Yeroo sanni jijjiirama jechuudha. Amma gaa wanni ati hangammaa baratte respiratory system jechuun sirna hargansuudha jechuudha. Sirna gaaziin akka wal jijjiiramu taasisu. Orgaaniin respiratory systemii eenyu? Orgaaniin isaa noosii, faarnaksi, laarnaksi, tiraakiyaa, biroonkaay, biroonkiyool, alveolaay, laangii. Function of respiratory systemiin faayidaan isaa to exchange gaazii. Faayidaa respiratory systemii hedduudha. Sagalee oomishuu, defense mechanism, qaama kanarraa dhukkuba ittisuu, akkasumas sagalee oomishuu, breathingidhaaf. Faayidaan isaa hedduu.